Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam jirtu? Nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu? Haala jirtu. Akkam jalqabbiin eegallee bara 2026 maal fakkaata? Egaan hadhaa dubbii kitaabotaa xiqqoo afuura kennee fi oduu mi'ooftuudhuma tokko argadhee tuun isii sana isiniin hin qooddatin akkana jalaan bishoofneef hin jarjare as dhufee dhageessanitti adara waan warri Suudii namtitti warra Imiraatii godhan. Namni nageenya jiraa? Ituu siin perperooftu kunoo mootummaa warra Suudii Mohammed bin Salmaan Yemanii keessa akka jiru guuree baasee miti boo. Ajaa'iba! Addunyaan kun akkasiin halkan tokkoon jijjiiramtu takkaa waan akkanaa dhageenya beeknaa. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee barri jijjiirameera. 1970 miti, 1980, 90, 2000, 2010 miti. Hadhanuma 2025 miti. Kana wal quba qabaachisuun namni gariin ammallee sammuudhumas jalqabaa sana akkuma gadaboon kiyya makmaaku ka'uun bara maarree jaami'a daraa maarree jedhe sana bakka sanatti hafne fakkaata. Xiqqoo jalaa bahuun gaariidha. Egaa maal ta'e jennaan warri Suudii fi Imiraatiin kun Yemanii keessatti maabaraan xiqqaatu bara 2011 maalirraa kaasee cafaqaa turan uummata kana gargar qoqqoodanii. Gara duubaa kana akkaataa warratti Imiraatii kun amansiisaa ta'uu dhabnaan Arabni akka tokkotti dadallanuu jalqabeeratuma kanaan jiranuu akkuma isin beektanuu baatii dabre 26tti warri Israa'el gara Hargeysaatti achi godaananii isaanumaa godaanaa jiru immoo warrattiin Imiraatiin lola babal'iste Yemanii keessa jechuudha. Naannoo eenyu kanatti ol siqanne Almaharaa moo maal jedhan achiin warra Hadraamii kanatti daangaa Saawudiitti dhiyaachuu jalqabanii meeshaa kan akka jiruun isiin guurtee fiddee eenyu buufata mukallaa moo maqallee jedhan sana buufataan humna waraanaa jechuudha. Meeshaa waraanaa Suudiin bannee miti asiif achiin marfamnee jirraadha jettee dhuma xayyaara sii kaastee buu gootee dinninatti halkan tokko asirraa godaantamuun godaantu. Akka jirtuun darsa sii tatattee Yemen keessaa baate. Yemen qofaa miti. Eenyu aayilaandii xiqqoo tokko Saqoxiraa jedhan Somaaleetti taantee jirtu. Somaaleen amma humna dhabdee jennaan Yemeniin kiyya jettu. Egaa Somaalee fi Yemanii adda baasuun nama dhiba. Achirraallee militarii beezi ganna meeqa ijaarrattee achirraa waa meeqa hojjetaa jirtu. Sanallee akka jirtu goote. Xaxattee keessaa baate abdiin jira jechuuf hin jedhe warri eenyutti warra Ankoobaree Bilxiginnaa kana kolonii Imiraatii jalaa baasuuf tattaafattane okkaluu jalqabdeetti Imiraatiin kanaaf abdiin kutatina isiniin jechuufi Saawudiin ajaa'iba gooteen takka akkas ta'een beeku amma oonlaayinii tuulaaltani waan warri waliin jedhaa jiru ana sirra baasee arraba isiniin hin qooddadhu keessaa warri afaan arabaa akka gaariitti dandeessanu dhaqaati ilaalaa waan isin waliin jedhaa jirtu. Takkaan bisaaniin jirtu warri eenyu Suudiin warra Imiraatii kana daaraa ijaa jirtiin. Eenyu warra Saayuniin warra Saayuniin moo maal jettu warra laa ilaaha illallah. Arabni daakkasee garaa olii jabaataadha. Akkas ol goote egaa gaariidha jechuuf hin jedhe wanti bakka takka dhaabbatu hin jiru. Maabarri isaanis diigameera. Yoogaa maanguddoon biraa jidduu seentee araarsite malee akka malee warri Omaanis Arabni gariin akka malee warratti kana jibbitee jirti. Warruma kaanitti sii lakkaa jirti. Warra amma Israa'eliin bulchu sana jechuudha. Kanaaf Assaayuniin jetteeni. Kana jira gaa quba qabaadhaa warri waa barbaadan. Kan biraa dubbii
Maaduroo sana amma oduun akka bahaa jirtutti akka jiruun warri aangoo qabu sii jala jirtu ofitti micciiranii namicha kophaatti hambisani. Namicha kophaatti hambisani egaa sabaattanyaa nugusiin kiyya warratti amma ankoobaritti ol geesse. Ankoobaritti egaa waadanutti wal gahe. Arabni hin hafne, Turkiin hin hafne, Armeeniyaadha, Giriikii, Raashiyaa, Suwiizii maarree keessa erga warri Ingilizii Gondar sana cufanii gara Suudaaniinis garba karaatti gurguramu cufamnaan riskiin dhabamnaan garuma Ankoobar kanatti godaante maajoritiin gariinis Yihudaan warri Poorchugaal irraa dhalatte gaafa amma warrumti koobtii fi warri Giriik kun Gondar irraa arees asuma noorzuma shawaa kanatti wal geesse isiin immoo harlaa kingidam irraa hafte jechuudha. Achirra wal geessee turte maabara kana Ankoobariin achirraa kaateeti gabaree wayii barbaaddattee waa irra keessee maqaa baandiraas tolchitee fi biyyarra bobbaastee gabra kanoo karaa dhihaa kanaa fi karaa kibbatti arabaa haga Moqaadishoo fi eenyutti Zaanzibaaritti warra gurguraa ture riskiin as jiraa sana beekan irra bobba'anii qabatani. Amma gaa mootiin torbaffaanis warrattiidhuma Ankoobaree kana nafxanyaa taatee gariinis ofiisiitii jiru babbaqattee keessaa immoo naannoo Oromiyaa godina hunda keessa dur baqattee turte isii dhagaa wal ijaartee jechuudha. Isiin Ihaappaa keessa turte, isiin Dargii keessa turte, isiin OLF keessa turte, isiin Sisaa Ibsaa waliin turte hundis gantee achitti wal geesse. Wal ijaaranii egaa mootummaa kanarra dhaabbate sabaattanyaa nuguseen isas egaa gaafa gabaansaa dhume jarattiin kun libsuu ijaa dura ofirraa darbachuuf deemti. Egaa kanas quba qabaachuun bareedaadha jedheen tane biyyattiin isiin sun egaa jarri kan abdataa jiru ofii isaaniitis saayuniin wanta kiristiyaan saayuniin isaanis warri biltsiginnaa kun amma dhuftee haadhoos dhuftee. Hargeysaa sana qubattee fi jirti abdii xiqqoon dhabanu haa taatu immoo wanti dhaabbate hin jiru kanas egaa oduudhuma kana qophaa qabadheen taa'u jedheetan fiigaa dhufe quba qabaadha. Kan biraa gurbaa warra Gaanaa waggaa dabre amma dhuma irratti jechuudha kirismaasii warra addunyaan kun eenyu qiyaamaan dhufeera akka isaaniitiin raapchar jedhan eeboonohaa jedhan maqaan kiristinnaasaa maallaqa irraa guuree hiyyeessa kana jechuudha. Doonii isin tolchaan jira. Amma gaafa balaa sana kunoo lolaan akka kana gaarreqee dafti dhabamuuf deemti doonii kiyyarraa isin hambisuuf hin deema warri maallaqa qabdan walitti naa guuraa jedhee maallaqa sana irraa guurratee doonii kijibaa wayii tokko mukaan faarreen tolfatee inni marsadiisiidhaan olii gad deemu guyyaan dhiyaatee jennaan waaqni dhaamsa natti himeera jedhan guyyaan achi darbeera. Ila Afrikaa ollaarraa laatu naaf hin jedhan hiyyeessi yaatee dhufte isiin kaan qabeenya isiin kaan dahaaba sii gurgurte jechuudha maallaqa ergaa fi turte. Akkasiin ta'uu dhabnaan mootummaan warra Gaanaa qabee hidhe Afrikaa seencharii Afrikaati jedha namni gariin faranjiin gowwoomsitee jennaan. Isa waan hin taane waan hin fakkaanne anatis ni godhaan kun egaa bakka hunda jirti na fakkaata. Warri madooftanii beektanus hin beektu. Afrikaan kana uummata kanatu yamma 21st century kan kiyya jedha rabbi sodaadhaati hime. Yoo gabrummaa irraa hafe iyyuu galata guddaadha. Oduun kan biraa warri Somaalee kun akkuma UN tartiiba sii beektanutti Security Council baatii kana Jaanuwarii kanatti pireezidaantiin Somaaleedha. Bakka Somaalee bu'ee kaachi jiru immoo Abukar jedhan Abukar Xaahir Osmaan Baalee jedha warra Baalee gadaboo kiyya silaa argine gaafadhaan Abukar Xaahir Osmaan kun dubbii Somaalees dubbii amma Israa'elee fi warri Hargeysaa waliin mallattoo godhan sana mormaa ture ituma inni feesa Security Council kursiirra taa'ine iccitii isaa gaditti baastee akka isaan blackmail nama godhanu ajaa'iba. Ameerikaa keessatti biyya amma Sinsinaatii Ohayootti jaarmiyaa wayii jechuudha Progressive Health Care Services Agency ka jedhu isarratti inni mataa ture gaafa sana eenyuun sun kubbaaniyaan sun kasasamee wanjalliyyuu irratti argameera. Fraudiidha Medicaid fraud jedhani isatu mataatti ture jedhanii kun hattuu kanatu
security council taa'eeti waa dubbataa jettee salphisaanii jirti. Kanas quba qabaadhaa. Kan biraa hadharraa kaasee jechuudha Saawuz Afrikaatti laga eenyusaa bahara isaanii gubbaatti Shiinaadha, Iraan, Ruusiyaadha. Saawuz Afrikaa waliin taanee humnootiin bishaanii moo maal jettaniin naval forces training godhu marraa duraa miti yeroo hedduu godhaa turani. Kanas sagantaan ituma marra bishaan biyyattii Venezuelaa sun hin jalqabin dura karoorfatanii hadharraa jalqabanii torba amma jimaa dhufutti gaggeeffachuuf deemu. Egaa hin beeku abbaan humnaa sun waan gochuuf deemu gara fuulduraatiif Saawuz Afrikatti kana dafaquun isaanii waan oolu hin fakkaatu akka malee qubatti qabaa jirti jette. Kanas quba qabaadhaa jechuudha. Kaan dubbii Iraan akka malee jeeqaanii jiran isin egaa Venezuelaa taane isiidha. Akkan dhagahutti gabaasni garii gariin akka himuttis isin akkuma Chaayinaa fi Raashaa waan hedduu invest goote biliyoona hedduu invest gooteetti jedhan kubbaaniyyaa garaa garaa ijaarte achi keessa eenyu Venezuelaa keessatti jechuudha. Sanallee dhabdee jirti biyya sii keessatti gaa hokkaratti kaasaniiru. Farankaan sii kufee birriidhuma ta'e jedha. Birriidhumaa fi maallaqa Zimbaabuwee bara amma eenyuun ture jaarsi sun ture sana ture miiliyoonaan lakkaa'ama jedhan doolaarri tokko miiliyoona farankaa Iraanii kan Itoophiyaa kunis gara 200tti galaa jira jedhani. Biltsiginnaan isiinuu aayilaandii irra jiraatti isa hiyyeessi dhumu kana quban qabdu. Ittuma sabbakti kiristaanaa zaayonizmiis. Isaan kunis egaa kufuuf deeman ilmi mootii durii jechuudha isa bara 1978 ta'e kuffisan sun shaasan ilmi isaa Reezaa Pavlaaf jedhan itti aanee gaanat mootummaa ta'a jedhee mootii warra addunyaa kana kadhataa jira walaal geenyu wala dubbisnu jedhee. Inni immoo didaa jiran akka abbaan barbaaddachumarraa wal mootee haa taatu malee ani shoomu jedhaa jira warra ofii sodaate. Ammoo inaaf ogaa warrattiin Haayile Sillaasiisti siqaa jirti. Zabanni amma zabana moototiiti beekadha. Kanaaf Itoophiyaa irratti illee 7ffaa nugusiin sun feek jedhaa jirti. Nuyi warri dhugaa nugusiin bakka sana nuu kennaa warra Ameerikaa jala warra konservaatiivii jala dibbee dhahaa jirani hin beeku gaa shawaa maabarii waan inni ta'uuf deemu. Kanas quba qabaadhaa. Egaa dhiyoo kana jaala kiyya jaala aanaa bareentuu waliin hogguu waanuma deddeemaa jiru kana waliin haasofnu si addunyaan kun akkama bara lola addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa sanaan dura deebitee ka jedhu kaasee waan amansiisaa naan dubbate anis waan amma dura jijjiirama addunyaa keessa mul'ataa jiru yaadadhe jechuuf hin jedhe waltajjii kana gubbaatti warri oodiyoo qooqa sagalee gaafa jalqabarraa kaastanii nu jala deemta xiqqaa toggaa jahan durarraa kaasee jechuudha sagantaa garaa garaa dhiheessee waan isaanitti jiran jechuudha gara addunyaan itti deemtu waan namni beekumsa qabu jedhamu babarreesse dhiheessaan ture egaa isaan keessa yoon yaadadhe jechuudha episoodii 12ffaa episoodii 75ffaa episoodii 123 gubbaatti waan amma Yoel Kotkin Ray Dalio fi Yaanis Varoufakis babarreessan jechuudha waan amma neo-feudalism fi teknoo-feudalism jedhanii sirni amma deemaa jiru akka isaanitti mul'atetti babarreessan kana waliin qooddannee jirra. Dubbii Yaanis sana dhiyoo kana addunyaa keessatti warri artificial intelligence yookaan immoo AI slope jedhan fakkeessanii nama kana fakkeessanii waan hin dubbanne dhiheessuu bakka sadarkaa tokkoffaarra isa fakkeeffamee waan isaati waan hin dubbanne kan inni dubbate fakkeessanii dhiheessaa jiran addunyaa keessa tokkoffaa ta'e jedhamee himama innummaa nu gabba'e himate sagantaa tokko namni natti ergee dhaggeeffadhe jedhe daqiiqaa 2 guutuu ituu ana ta'uu ituu fakkeessanii hojjechuu isaanii shakki daqiiqaa 2 guutuun dhaggeeffadhe jedhe daqiiqaa 2 gahee jennaan akka inni hin taane hubadhee jedhe abbaanuu haga inni gowwoomsamaa jiru kanaaf warri amma sooshaal miidiyaa irra keessaa si gaggabaabdu kan riilsii fi shoort maarree dhaggeeffattan irra guddaan isaa kijibaa akkuma jiruun
kosii guddaa fa'aa haraa qoshaashaa nama darbaa jira. Harka 150 kan isaan kana daawwadhu kana laali jedhanii ergaa jiran akka jiruun qoshaashaadha. Sammuu gad nama gan cabsaate kana beekadhaa. Aarii fa'aa, arraba fa'aa, balaaleffannaa fa'aa kijibaan tolfamee doomsuudha amma tooftaan jiru doomsuudha. Ummatuma kana doomsuu karaa hundaan. Kanaaf warri waan kana irratti illee yeroo keessan gubaa jirtan amma danda'ameen adda silaa nama gorsuun keessaa warri afaan Oromoo dubbatu hin jaallatu. Garuu namni lamaan sadan tokko qalbii qabu yoo jiraate waan tartiiba qabu waan amma dura irra deemtanii dhaggeeffattan madda isaa beektan qofa irratti silaa fuulleeffattan irra wayyaadha. Kosii isin guura feesbuukii taate yuutuubii taate abbaa feete tiiktookii inistaagiraamii hundinuu kosii saganteeffatanii kosiidha. Kosii nama guuraa jira. Ka sammuu nama hadochu. Ka jalaan baane kana tuqee sana tuqee kana tuqee sana tuqee ka biraa dhiyeessite sarchi injiin amma dura waa tokko gaafatanii marraa duraatiin deebii dhugaa namaa baasu dideera amma marraa 7-8 gaaffii sana gaafattanii beeksisa sana tuqiidha yeroo nama jalaa fixaa jira. Egaa kana jira. Kamaayyii kanan jechuu barbaadu warri mootoliin amma addunyaa bulchaa jiru kun kutatee dhumatti kaa'e. Seerri addunyaa maarree jedhanii hin jiru. Seerri addunyaa humna jedha. Irreedha. Sanammoo nuti qabna akka barbaanne nuti sin godha. Daawwatuun ooltan kaleessa waan Veenzuweelaa irraa zarafan sana kubbaaniyyaa isaanii waamanii kunooti dhaqnee achirraa waan argame as fidannee dhufna dirree bahaatti tun dhoksin jechuudha. Waammatanii warra kubbaaniyyaa gaazii baastu kana isiin tokko achi hin baane sheevroon na fakkaata chaaveezoo linfirummaa qabaataa turan. Egaa biyyattiin sunis daaraa taateetti uummannis badaa walii hin dubbanne namichuma sana achi nurraa kaasaa malee nu isin waliin bulla jetteeni. Sabaattanyaa nugisiinis egaa guyyaa tokko hireen isaa kanuma ta'a. Maabarri shawaayya ganuunsaa bakka hundarraa gantee kan wal geesse rakkoon hin jiru jechuuf hin jedhe. Kana kan biraa warrummaa nama mootummaarra jiranu jaarmaalee garaagaraa addunyaa keessa jiranu 66 dhiisanii keessaa bahane isaan keessaa 32 maal kan ta'u kanuma United Nations keessatti bebbeekamaa ta'an keessaa Intergovernmental Panel for maarree jedhanii ijaaran sun hedduu faayidaa qabu saayintistoota waan hedduu qoratan egaa sanas gadhiisanii deemaniiru. Ajaa'ibaa miti jechuuf hin jedhe amma duras dubbadheera kitaaba isaan bara 2023 warri isaanii jechuudha karoora jedhanii baasaniif sana xiqqaatu fuula 900 qabu. Kun ammallee irra deebiseenis ni maxxansa warri dubbisuu barbaadan. Achi keessatti waan amma international organization akkuma amma warra Veenzuweelaa waan Afrikaa warra Asiyaa Middle East irratti karoorfatan sana karoora bal'aa lafa kaa'an sanuma hordofamaa jira. Dhoksaan illee wanti isaan godhaa jiran jiru. Wanti nama ajaa'ibullee hin jiru jechuuf hin jedhe. Kunooti akkuma dura isin dhaame kitaabni isa kana egaa namni waan barbaade kanarraa dubbisuu danda'a. Akkuma argitanutti fuula inni kun 819 qaba. Akkuma edishinii si gargar olirra jirti. Boqonnaa 30 qaba bakka 5tti qoodane sana keessatti gaama waan amma international organization jedhu isiniif ilaala. Kunooti asirraa jalqaba eenyuuna bira jirutti 209 irraa ka'a. Eenyuttiin kun yeroo yeroon foormaatii si jijjiirti. Inni waa asirraa ka'eeti egaa hunda isaa jechuudha lafa kaa'anii jiran yoo dantaa fakkeenyaaf asirra jedha warri dantaa Ameerikaa dura dhaabbatan keessaa bahuun waa tokko gaaffiin qabu jedha. Kunooti withdrawal jedha keessaa bahu dantaa keenyaaf waan hin taane haadha sii keessaa cabsinee baanaa jedhanii kitaaba kanarratti ganama addeessani abbaatu barbaaddatee dubbisee ilaallachuun gaariidha. Yeroo hunda addunyaadhaaf haaraa ta'uunis hin taatu. Kan biraa amma jaarmaalee isaanii torban kana dhiisanii keessaa bahan keessaa yeroo akka argitanutti kana White House maxxansee jaarmaalee garaagaraa irraa baanee jedhan egaa kunooti qoqqoodanii
kaarboon maarree koomishinii maarree irraa baan education wayii jedha European Center Excellence Forum European maarree Freedom Online keessa waan mirga jedhamu kana tokko tokkoon keessaa dhiisanii bahanii jiran. Counter Terrorism Forum, Global Forum for Cyber maarree Global Migration and Development gadhiisnee jedhan Intergovernmental Forum Mining maarree Intergovernmental Panel for Climate Change kunuuti IPCC'n jaarmiyaa jabaa ture egaa addunyaa keessa gubannee maarreen badee ka jedhu jara kana isaan kanas gadhiisnee baanee Science Policy Forum maarree keessaa baanee danuu dhagaa Federeeshinii maarree jedhanii isii kan United Nation jalaa bahan kana kunoota jaarmiyaa meeqasi 32 jedhee 31 asirratti kan mul'isu 31 kana keessa akka jiru godaananii bahaniiru. Egaa maallaqa isaaniit irra jireessi waan kanas isaanumatti ijaare immoo takka takkaan gadhiisanii keessaa bahaa jirani UN itti dhuma mataas iyyuu gaa yoo takka akka ofii barbaadanitti qajeelchanii ijaaranii yookaan immoo haadhasii diiganii akka haaraatti egaa chaayinaan humnaan qabaa humna haaraatti yoo jette waan kanatti seentee faayinaansi gootee gargaartee dhiistee hin beeku. Kana fakkaata egaa waan Afrikaa waan tokko gurraacha fakkaatu kun Office of the Special maarree Afrikaa maarree Afrikaa akka jiruun kunooti Permanent Forum for People African Descent hin jiru mirguma osii gurraacha biyya isaanii keessa jirtu iyyuu irraa suutan buqqisaa jiran ayyaana siinamma mirgaaf gootuu fi hayyuu eenyu qabsaa'otoo fi kabajduu takka takkan jalaa diigaa jiran egaa kanas ibsa kanas achuma websaayitii isaanii irratti argitanii kunooti mata dureensi withdrawing the US from international organization jechi conventions and treaties sirra jedhan contrary to the faallaa dantaa Ameerikaa dhaabbatu hunda warra faallaa dantaa mirga mootummaa Ameerikaa biyya Ameerikaa irra dhaabbatu hunda keessa luqqaanee baane irra jedhan egaa kophaa keessa waan taatan isin arginaa jechuu isaaniiti. Kana fakkaata egaa akka itti jiramu. Dhoksaan illee wanti isaan godhaa jiran jiru. Wanti nama ajaa'ibullee hin jiru jechuuf hin jedhe. To'achuu qabnaadha. Amma booda to'achuu qabnaadha. Warri Awurooppaa argaa jirtan waan ta'an wallaalanii akkuma bara ammaa Jawaar olaantummaa qabu tokko hogganoota Oromoo jedhamanii kun olaalaa suuraa isaanii mana isaatti ol ga'e jechuudha. Wanti ajandaa mataa isaa qaba fakkeessuudhaaf suuraadhaaf achirra wal ga'e inni kaan goraadee inni kaan habilii inni kaan billaa dhokfatee achirra wal ga'e gariin isaanii saamrii ta'aniiru achi booda waan isaan ta'an egaa kun suuraa fi nama sana laaltanii akkasii taate warra Awurooppaallee wal dhaga'uu dhiisiiti isin duuba eenyu sikkiinni jetti duri ijoo sikkiinniidhaan walitti dhaabuu jiran. Kanas egaa quba qabaadhaa. Adda waan biraa guddoon qabu siidhuma kana egaa addunyaan namni gariin warri egaa siyaasaa kana bobooxxa'u akka jedhutti maal beekna quba qabnaa jiran. Keessa warri Niwumaanii fi Gooddaadhuma maal jedhan warri kun warruma siyaasaa ganna dheeraadhaaf babarreessaa ture. Bara si amma mul'ataa jirtu akka isaan daawwitinuu kennanitti jechuudha. Muraayaatti ilaallannu kana niyo rooyaalizim jedhan addunyaan kun amma booda warruma akka nugusaatti ta'u kana addunyaa keessatti. Mootiin amma Ameerikaa jiran isaan mootii moototaati jechuudha. Olaantummaa isaaniitiin isaan kan akka amma Erdogaan eenyu jiru Turkiyyee irraa bulchuu inni Raashiyaa irraa bulchuu inni kunooti Indiyaa bulchuu inni eenyu Shiinaa bulchuu inni Saawud Arabiyaa bulchuu kanneen maabara tokko jechuudha jirru kun olaantummaadha wal gabbaruu dahabas itti kennaa xayyaara akkama warra Oomaanii kana xayyaara kennaa mootii mootola kana isaaf jechuudha olaantummaa isaa fudhatanii isiin kan cuqqunii maarreen barbaachisan dhaga'uun oltan intala ammaa Minisootaatti ajjeesan dubartii adii ajjeesanii isiidhaan jechuudha. Shororkeessituu kan jedhu irratti maxxansan. Innaawaa sadarkaas dubartiin adiin biyya faranjii keessa qabdu warri beektanu waan kana dhagahuun jechuudha kamaayyiidha jechuudha. Dubartii adii fi sareen akkasiin kabajaa qabdu. Dubartiin adiin ofiisiitii balleessitee bari namarra keenyaan fudhachuu qofa. Waa takka dhus bakka itti jedhan hin jiru. Kun isiillee garaatti jabaatanii kanaaf akka malee jijjiirama jechuudha. Beekaa hojjetaa jirani. Dubartii mirga sii gad qabu
Uummata hiyyeessa musliimaa gurraacha mitirkisiyya kana fa'a isii fa'a ibiddatoo nu gubuu baatan raamatu nu godhan jedhama. Akka malee hadhaa'isanii ol ka'anii jiranii. Egaa kanarraa namni akkas godhi achis godhi namaan jechuun hin taatu abbaatu mala ofii malata ammoo diriirfatanii mirgi maarreedha yookaan warri Ameerikaa filmaanni maarreen gaafa ta'e hin jirre sana. Jarri kun akkuma eenyuun jedhe muallim Nyerereen jedhe isiin paartiidhuma tokko ammoo bifa lamaan dhiyaattani jedheeni akka sana jiran egaa isiidhuma kanan isiniin qooddadha keessaa dubbii Muhammad bin Salmaan bin Zaayidii irratti bobba'ee ofirraa ari'ee jechuudha. Darsa sii guurrattee Yemanii fi eenyu keessaa baate dhiyoo kan ammoo irratti Yemanii. Southern Transitional Council maarree jettee gadda dheeraa achii waa goggodhaa turte. Riyaaditti waamee telefoona si harkaa fuudhee teessiseen of diigi jedhe. Of diigdani. Jaarmaan kana jedhamu amma booda hin jiru jedheen diigdani. Isiin keessaa baqatte gareensi eenyu hargeysaadhaan gara Itoophiyaa galtee dhokatteetti jedhanii achii fuudhanii eenyu Dubaayeen geessanii dhiisanii hin beeku akkas facaaseenii. Kanas quba qabaadhaa isiinuma kana isiniin qooddadhaa. Amma sanatti egaa ashaqaa isin jechuuf barakaa argadhaa nagaan naa tura.